dabarse adiin biyya weerarraan kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti. Walitti dhufeenya Oromoo fi Adawaa. Mo'ichi Adawaa irratti argame bilisummaa Itoophiyaanota maraati. Itoophiyaan biyya addunyaarraa bilisummaa ishee eeggachuun jiraatti jedhamtee seenaa cululuqaan beekamti. Mo'ichi Adawaa fi ga'een gootota Oromoo walitti hidhamiinsa guddaa qabu. Waraana Adawaa qindeessuun mo'icha ajaa'ibaa kan galmeessan jeneraalota 11 keessaa jeneraalonni 9 gootota Oromooti. Jeneraal Gabayyoo Gulmoo, Baalchaa Abbaa Nabsoo, Garasuu Dhukii fi kanneen biroo hedduu isaanii kaasuun ni danda'ama. Seenaan addunyaa irratti akka ajaa'ibaatti himamaa ture kun yaadannoo isa madaalu osoo hin argatin hanga yoonaa ga'e. Warri seenaa jallisuun beekaman mo'icha Adawaa gootummaa nama tokkoo fi saba qeentee godhanii faarsuun injifannoo sabaa fi sab-lammootaa awwaalanii hambisan. Oromoon waraana Adawaa qindeessuun injifannoo cululuqaa galmeessuun ga'ee leencaa taphatullee mo'ichi Adawaa kan sabaaf sab-lammoota maraati jedhee himaa ture ammas ittuma jira. Abbichuun gaafa gara aangootti dhufu sadarkaa duraatti magaalaa Finfinnee bareechee tokkummaa Itoophiyaanotaa addunyaatti beeksise. Mootiin qe'ee isaa hin bareechine misooma gurguddaa hojjetee Itoophiyaa bulchuu hin danda'u jechuun masaraa mootummaa fi magaalaa Finfinnee bareechuun hojii isaa isa jalqabaa ta'e. Mo'ichi Adawaa yaadannoo isa madaalu argachuu qabaanis ittaanee hojii eegalamedha. Kunoo akkuma amma argitan kana gootota injifannoo Adawaa irratti aarsaa guddaa kan falan hunduma isaaniitiif yaadannoo isaan madaalu hojjetamee fi bara baraan akka yaadataman ta'eera. Ijoolleen Oromoo gaafa gara aangootti dhufan seenessa dogongoraa Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhu cabsuun hojiiwwan gurguddoo fi seenaa gurguddaa hojjechuun biyya jabduu taate ijaaraa jiraachuu isaaniitiin addunyaa irratti fudhatama guddaa argataniiru. Sababuma kanaan yeroo ammaa kana uummanni Itoophiyaa seenessa dogongoraa sana bishaanitti naqee ilma abbaa gadaa abbichuu abbaa biyyaa faana onnee guutuun akka hiriiree jiru ifatti mul'iseera. Ulfi bulee mul'ata, galaan bulee dhumata akkuma jedhamu seenessi sobaa suutuma suuta fashalaa'uun hojii fi hooggansummaan Dr. Abiy Ahimad immoo suutuma suuta onnee uummata hundaa dhuunfachuun uummanni Itoophiyaa hundi abbichuu deeggare. Kanaafuu abbichuun hayyuu onnee uummatoota hundaa booji'eedha.